Muhammad Harun Anjani wannin sabakiya lammiti abdabarsu arra diinni keenya tooftaa adda addaatiin ummata keenya sobuudhaaf biyya keessaa fi biyya alaatti irratti hojjechaa jira. Tooftaa tan ammoo durattis ni beeyna arraas ni beeyna. Tooftaan isaan nu godhaa jiran wooma keenya funyaan keenya nu muranii afaan keenya nu kaa'uu barbaadanii kanarraa uummanni Oromoo if beeku qaba. Ani maqaan koo Tashoomaa Qananii Kallachoon jedhama. Amma kanan jiraadhu magaalaa Meelboorni keessa. Haa ta'uti wantan irraa haasa'uu barbaadu waa'ee Oromoonni biyya alaadhaa gara biyyaatti galan jedhamurraa kana laalchisee Oromoon biyya alaa jiru gara biyya Itoophiyaatti galuunsaa uummata Oromoof uummata keenyaaf faayidaa waan qabu yookaan immoo uummata Oromoo waan bakka bu'an innee yaannu etuu uummata keenyaaf faayidaa yookaan immoo bu'aa kan qabu uummata Oromoo biyya keessaati. Etuu isaaniif mirga isaanii eegin Oromoo biyya alaa gara biyya keessaatti hawwachuun tasuma uummata Oromoodhaaf furmaata taadhee yaadanii warreen diasporaa jaanii as keessatti Tigreen jaartee sossoostu kana jarri kun duraanillee warra maqaa Oromoo himatee dhufee warra Oromummaarraa humaan qabne ta'uu isaanii hawaasni Awustiraaliyaadhaa hubatee jira. Arrallee biyya keessatti dachii Oromoodhaa isaan Oromoorraa godaansanii Oromoo miskiineessanii isaaniin koottaa jaanii achitti yaamamanii dhaqanii dachii Oromoo fudhachuudhaaf asitti warra Oromootaas jiru wajjin wal didanii Oromoo irratti tumsanii Oromummaa haadanii Oromummaa kalee himatanii dhufan san haadanii arraan tana biyya Itoophiyaa dhayneetii dachii fudhanna jechuudhaaf karaa sana ce'aadaa jiran. Uummanni kuni hawaasa Awustiraaliyaadhaa as Meelboorni jiru tokkollee bakka bu'uu hin danda'an Oromoo raayis waan takka hin qaban. Maqaan kiyya Saifuddin Hassanoo jedhama. Bakki hin jiru Awustiraaliyaa Noorzi Meelboorni akka jedhamtu. Har'a wanni bakka kanatti dhufneef uummanni Oromoodhaa uummanni yookaan hawaasni Oromoo kan Meelboorni keessa jiru uummata daayifooraa jedhamu mootummaa Itoophiyaatiin ijaaramanii hawaasa as jiru kana dogoggorsiisanii maallaqaan dargaggoo keenya dumarra keenya shamarran keenya gowwoomsanii akka biyya galanii biyya mana isinii kanneen lafa isinii kanneen jechuudhaan hawaasa keenya dogoggorsuudhaan mootummaan Itoophiyaa as keessatti nu keessa ijaarte daayifoora kana akka nama tokkootti nuti Oromoon Meelboorni jirru uummanni kun akka bakka nu buune ibsachuudhaaf bakka kanatti argamna. Amma diasporaa iddoo Tigreen biyya alaatti galchite kuni tokkoon isaaniitu bakka keenya akka buune Oromoo Meelboorni jirtu akka bakka buune akka beekanii. Namootiin asii biyya tanarraa deeman bakka teenya hin bu'anii hawaasa asii hin calaqqisanii tooftaa tana qaceellotti uummanni keenya irratti dammaqee jira. Nu wal afaan kaa'uu barbaadanii obboleessaa fi obboleessa wal shakkisiisanii hawaasa waliin dhawanii yeroo isaanii abbaa irrummaa isaanii biyya bittaa isaanii dheereffachuu barbaadanii ganamaa galgala hirriiban qabanii yaa saba koo dammaqi jajjabaadhu hammeenyi isaan sirratti hojjetan yookiin umrii isaanii dheereffachuudhaaf namoota gargarii akka malee godhuudhaan nama jiilchuu barbaadanii uummanni Oromoo hammeenya isaan godhaniif hin jiilu saniifuu jennaan uummanni keenya yoomuu taanaan harka wal qabatee waan xiqqoo irra dabree jarreen kashlabbii faayidaa hin qabne kan uummata keenya gartee bakka hin buune kanaan hin sobominaa hamileen teessanaa jabaattu Oromiyaan ni bilisoomti tooftaa diinaa yoomuu nun sobdu buxusaan hin sobamnu biyya rabbiin nu kenne dhiiga obboleeyyan keenya dhiiga lammiitiyyaa yoomiyyuu taanaan biraan dhaabbata. Biyya galaa jiran kunillee uummata keenya bakka bu'uudhaaf miti kan isaan galan yookaan immoo Oromoo biyya alaa jiru kana bakka bu'anii miti kan isaan galan namoota namooti wallaaltuu rakkinni akkasii kun rakkinni kun etuu biyya kee jiru etuu hin beekin galantu jira warri kaan immoo
dantaa mati xiqqoo filanii etuma beekanii irra galantu jira dogoggoraan jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma waliin hubatamutti waldinni hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa walgahii bal'aa yaamee haala gartee marii shaffisaa maqaa Oromootiin diyaaspooraa jedhamee gabroonfataan maqaa moggaasee Oromoota garee abbootii gara biyyaatti afeeruudhaan Oromoo gartee biyya keessaa gabroonfatuu caalaa biyya alaatu harkaa qabna jechuudhaan uummata keenya afaan fayyadamsiisuuf waan gara biyyaa deemaniif saniif akka hawaasa Oromoo guutuu Awustiraaliyaatti marii guddaa goone uummanni gartee biyya alaarraa gara biyyaa deemu kun akka Oromoo bakka hin buune dantaa mataa isaanii qofaaf akka isaan deeman maaliif isaan kun warri biyya alaa bahee osoo jireenya akka namaa jiraachuu danda'u nama keenya ka du'aa jiru ka dhumaa jiru ka qabeenyi irraa saamamaa jiru san irratti deebanii arra dachii fudhatanii akeeka gabroonfataati irratti hundaawanii waan ummata keenya gabrummaadhaaf bara dheeraa lakkaawaa waan deemaniif jecha akkuma tanaan dura wal duraa duubaan gabroonfataan ummata keenya warra bituudhaan waliin sakaalaa asgeetti jarri maanta maqaa diyaaspooraa fudhatee deemu kun karaa gartee warreen mootummaa wal duraa duuba Oromoo gabroonsaa turan xurruma san qabatanii akka deemaa jiran akka hubattan ummata biyya keessaa hubachiisuu barbaada. Namootni guyyaa kanarratti qooda mootummaa wayyaanee qopheessarraa qooda fudhachuu deeman namoota akkamii yoo jennee ilaalle obboleeyyan keenya garuu dogoggoraan hubannoon isaanii gabaabbachuurraa kan ka'e yookaan dantaa xixiqqoodhaan sobamuurraa kan ka'e ayyaana kanarratti argamuun tumsa mootummaa sanii garsiisuu waan ta'eef osoo danda'anii akka irraa if qusatan isaaniif afeerraa. Horima kennan nama kenna bitanii nu ajjeesuu, nu hirsisuu, nu facaasuu, nu hiyyoomsuu, lakkoofsa keenya gadi deebisuuf xiqqeessuu kanatti jirti Tigree. Waan amma warri mootummaan Itoophiyaatti PLF uummata Oromoo irratti godhaa jirtu waan qabeenyaa Oromoo saamuu, ajjeesuu, hidhuu achi darbanii immoo biyya alaa dhufanii immoo Oromoo diyaaspooraa jedhanii waan isaan deemanii kijibaaf qabsoon Oromoo biyya keessaa waan itti jabaatee itti hammaatee jiruu fi sodaa uummata Oromoo irraa qaban kana ofirraa dhaamsuudhaafiti waan akkasii dalagu. Waan nuti jennu warri yaada kanaan deeman diyaaspooraa jedhanii deeman kuni ummata hawaasa Oromoo biyya alaas bakka bu'anii ummata Oromoo biyya keessaas bakka bu'an. Gaaffiin guyyaa ayyaana diyaaspooraa biyya jiru kun maal fakkaata kajuu akeekni isaa haa ta'u maali namoottiin dhaqaa jiran kunoo maali bikka lamatti adda baafnee ilaalle bareedaadha. Kuni qophiin Oromoo diyaaspooraa jedhee qophaa'aa jiru kuni faallaan inni deemaa jiru tokkoffaa akkuma gabroonfataan biyyoota adda addaa hawaasa tokko adda diiguudhaaf qophaa'utti hawaasa biyya alaa jiru hawaasa Oromoo biyya alaa jiru walitti buusuu walitti garagalchuu wal nyaachisuudhaa fi wal dhabsiisuudha akeekni isaa guddaan. Kaani maaliif torbaan amma as deemu kanarra walirratti bu'uu danda'e kajuu ayyaana Oromoon bara baraan Minnesota yookaan Minneapolis magaalaa Minneapolis keessatti bara baraan ayyaana torbaan Oromoo jedhee beekamu saniin maaliif walirra dhufe gaaffii jettee olaalte gaaddisa qophii hawaasni Oromoo biyya alaatti godhaa jiru irra kaa'uudhaaf. So akeekni isaa maali? Namoota hawaasa keenya biyya tana jiranii biyyoota biraa jiran waliin dhawanii walitti mufannoo uumanii rakkina uumuudha. Kan lammaffaadha ummata Oromoo biyya keessa jiru qalbii cabsuudha. Kunoo warreen hawaasa miseensota Oromoodhaa biyya alaa jiran deeggarsa mootummaa tanaa agarsiisuudhaaf biyya dhufan kajuun qalbii yookaan hamilee ummata keenyaa cabsuudha. Kun soba ta'uudhaa fi dogoggora ta'uu ibsu barbaada. Isaanii qabnu Tigreedhaan adda baafnee hin laallu du'aa fi jirullee isaanii wajjin hin qabnu nuuf isaa wanni takka walitti hidhe hin jirtu isaanis boru ganama mootummaa wayyaaneedha akkuma kaanidhaa jiru kaan ajjeesaa jiru Oromoo gataa jirutti boru baatii takka lama booda arraan tana isaanin hotta jechi frodhaa jee boru isaan firraa yaasuun ni mala ni beena waan haaree amiti Tigree fi nu idduu waan zamana meeqa ture waan nuufis galee jiru jechuu boru isaanis karaan isaanii sanuma maneedhaa keessatti kaanidhaa kaan ajjeesaa qabeenya isaanii saama Oromoo taphachaa amma biyyi keenya bilisaa'ee Oromoon abbaa biyyaa taatee ofiin of bulchuu dandeessutti mirga ofii murteeffachuu amma dandeessutti diinatti harka kennan jarri galan kun illee immoo warra abdii kutate
warra durillee qabsoo Oromooti gadi bayini warra durillee jiruu soqatuu gadi baye malee qabsoo Oromooti gadi bayini amma har'aallee hawaasni of keessaa dhufee ala waan jiraniif diina jala seenan malee Oromoo bakka akka buune akka beekanii bakka jirtan hundatti warra waan kana deemsisu dalagaa diinaa waan ta'eef akka dura dhaabbatan dhaamsisanii dabarsaa Jibriil Obseenaa kanatu. haa ta'u malee uummati Oromoo biyya keessa jiru ajjeefamaa hidhamaa mirgi isaa dhiitamaadha kan inni jiraatu Oromoon garbummaa jala akka inni jiru Oromoon hundiyyuu nama beeka kanarraati Oromoodhaaf furmaati isaa yeroo kamittiyyuu qabsoodha malee bilisummaanni mootummaa wayyaanee irraati yookaan immoo walabummaanni mootummaa sanarraa ergatu tokkollee akka hin jirre uummanni keenyallee akka quba qabuun barbaada. Saniif nuti Oromoon magaalaa Meelbirn jirru bakka teenya hin bu'anii isaan kun waan takka hawaasa Oromootiif bakka bu'uu hin danda'an jennee san asitti dhaamsa dhaammachuudhaaf wal geenyee jechuu irraan tana guyyaarraa. Yaa lammiitiyya isin jallaa keessan yoo isin bira jiraatte jallaa keessan diriirfadha. Yoo waan biraa dhabdan walaasa'uu danda'a. Hin soominaan isin hin jaa galatooma. Mootummaan tokko ni dhalataa ni kufaa ni guddataa ni kufa. Diinnis kana ni beeka. Kanaafi hamma kufutti diinni waan gochuu irra jiru godhaa jira. Uummata kanarratti. Kana uummanni kun kana baree dhaloota keenyatti mootummaa sadii argineerra nuti. Mootummaan Haile Sillaasee kufeera, mootummaan Dargii kufeera. Mootummaan kunis dhalatee guddatee ni kufa. Akkuma mucaan namaa tokko dhalatee guddatee kufu. Kana namni hundumtu uummanni Oromoo biyya lafaarra jiru dhaloonni haaraanis kan jirus kana hubatee qabsoo isaa bakkaan gahuudhaaf halkanii guyyaa akkatti qabsaa'u dhaamsi keenya. Itti aansuudhaan ololli mootummaan nurratti oofaa jirtu humaatis nun godhu garuu haa ta'u ammaan durattis hunquuftutti karaa baddannoo bakka jaamtutti ummata keenya ija hidhanii hunquuftu guuraniiti OLF guuree jiran. OLF immoo ummanni ummata isaatiif kufaa jiru cabaa jiru ummata isaa halayyatti hin guuru. San duraa kufteeti lamatti deebi'anii ammas odoo kun jiru ummata Oromoo irra ijaaranii akkamitti akka cabsinu kuni waanuma Minilik irraa kaasee Haile Sillaaseedhaan Dargii nurra dabraa dhufu kana bareechina beekna. Uummanni Oromoo waan gochuu qabu diinni kun halkanii guyyaa qabeenyaa keetiif waan siidhee si dararaa jiruuf qabsoon kee immoo abbaan biyyummaa kee waan itti jabaatee jiruu fi kana sirraa laaffisuudhaaf kana godhaa jira. Kanaafi waan kana hubatee qabsoon Oromoo kan inni eegalee Oromoo abbaa biyyaa gochuudhaaf. Kanaaf Oromoon hundumti lafa jirutti kana hubatee diinni immoo yoo danda'e amantiidhaanis gandaanis dhaabaanis gargar nu yaasuu yaala. Kun immoo wanta nu Oromoon keessa darbaa jiru waan uummanni bilisummaa isaatiif godhe kolonii jala jiru waan keessa darbuudha. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa jiru biyya keessa jirus kana hubatee tokkummaa isaa cimsatee qabsoo isaatii fi qabeenyaa isaa biyya isaa falmachuu akka yerootiin ammaa si deeman kuni qabsoo Oromootiif warra dalagee fi warra hojjetinitu maqaa Oromoo rakkina Oromoo irraa hin ba'ee jechuudhaan biyya san irraa bahan. Rakkinni inni fidu tokko warra arra biyya alaa jiran akka biitti nagaa taateetti addunyatti ibsuudha. Sanii fi warri biyya ammaa Keeniyaa jiran, Yemen jiran, Suudaan jiran, Kaayiroo jiran, biyya adda addaa jiran baqattoonni keenya gartee keezii uummatanii yookiin sababaa kanaaf biyya irraa ba'e jedhanii biyya addunyaatti himatanii biyya irraa ba'uu hin danda'an tokko san rakkinni isaan fidan. Talamada uummata keenya silaa gartee kaasii wal tahee waa godhuu danda'u wal afaan nu kaa'uu barbaadanii sanii nuti immoo wal afaan hin dechaanu nama buxusa hanqa tokkootu nu keessaa ichi utaalee eenyu akka ta'us ni beeknaa galmee irra kaa'amanii itti gaafatamuuf ta'an saniis seenaan hin irraanfattu dhaloota dhufuufillee ni keenya dokumentii ta'anii jiranii galmee seenaa irratti jechuudha. Sanii fi uummanni keenya kanaan hin soobinaa lafti kennamtus teenyaa lafa isaanii kennaan jiran daamni biyya teenya irraa qabeenyi hundi biyya teenya irraa biyya isaanii irraa miti kan sobuu barbaadanis nuyi nuti immoo Oromoon ala jirru
tokko taanee wal qabannee dantaan Oromoo kan Oromiyaa akka dhala Oromootti mootummaan Oromiyaa hanga argamtutti nuti dantaa Oromoo guutuurraa wanniif duuban deebisu akka hin jirre akka nu hubattan obsaaf kabajaan dhaamsa kan isiniif dabarsuu barbaada maqaa waldaa hawaasa Oromoo Austraaliyaatiin.